harka fuunee akka moltan dhaggeeffattoota reediyoo Carcartirroo oduu waliin abdataa bareentu. Adda bilisummaa Oromoo kan obbo Jaal Daawud Ibsaatiin hogganamu marii mootummaa wajjin eegale milkiin xumuruu beeksiseera. Jilli pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa kan Dooktara Kabajaa Lammaa Magarsaantiin durfamu guyyaa kaleessaa hagayya 2018 hoggantoota ABO wajjin marii taasisuuf gara Eeltiratti imalee ture milkiin xumureera. Ibsi asii gadii kun kan waajjira ABO obbo Jaal Daawud Ibsaatiin durfamu irraa kennameedha. Ibsa waloo waliigaltee mootummaa Itoophiyaa fi adda bilisummaa Oromoo jilli pirezidaantii naannoo Oromiyaa Dooktar Lammaa Magarsaan durfamu fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Dr. Warqina Gabayyoo keessatti argamu jilli ABO hayyu duree adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin durfamu Jaal Ibsaa Nagahoo, Jaal Attoomsaa Kumsaa, Jaal Toreeraa Adabaa fi Jaal Gammachuu Ayyaanaa keessatti argaman hagayya 7 bara 2018 Asmaraa Eeltiratti wal arguun marii araaraa kan hafuurri obbolummaa irraa calaqqise wal amantaa guutuun gaggeeffameen wal tahiinsaa fi wal hubannoon armaa gadii irratti gahameera. Gareen lameen dhimma Oromoo fi Oromiyaa akkasumas dhimma Itoophiyaa kan ilaalu irratti marii waliin hojjechuuf waltaan lolli waggoota dheeraa ABO fi mootummaa Itoophiyaa jidduu ture dhaabbatee ammaan booda haalli Itoophiyaa keessatti uumame ABO'n biyya keessatti ifatti hojjechuu kan dandeessu ta'uu hubatameera. Qabsoo isaa karaa nagaa akka itti fufu walii galameera. Dhumarratti dhimmoota irratti walii galan hojiirra oolchaa kanneen qormaataa fi yeroo gaafatan dhawaatan fixachuuf koreen itti fufu xumura itti godhu shaffisaan akka dhaabbatu wal ta'aniiru. Akka dubbi himaan ABO obbo Toleeraa Adabaa himanitti jilli adda bilisummaa Oromoo guyyoota 3 dhufu keessatti gara biyyaa akka dhufan himameera. Jilli adda bilisummaa Oromoo ABO'n biyya Eeltiraa jiru araara guyyaa hardhaa mootummaa Itoophiyaa fi ABO jidduutti godhame hordofuun akka guyyoota 3 dhufan keessatti gara biyyaa akka dhufan beeksisanii jiru. Dhaabni Dimokiraatawaa Uummata Oromoo OPDO'n maqaa dhaabichaa fi falaasama akkasumas asxaa isaa jijjiiruuf akka jiru dhiheenyuma kana muumichi ministeera Dr. Abiy Ahmad ibsee ture. Haaluma kanaan qondaaltotaa fi miseensotni dhaabichaa dhimma kana irratti marii taasisaa jiraniin moggaasni dhaaba OPDO kana asiin dura turee fi asxaa isaa jijjiiruuf filannoowwan kaayanii hawaasaaf akka mariisisan dhiyeessaniiru. Bu'uuruma kanaan maqaan dhaabaa kan OPDO jedhamee waamamee ture paartiin Dimokiraatawaa Oromoo jedhamee akka moggaafamu yookaan maqeeffamu yaadni dhiyaateera. Asxaa haaraan paartii kanaaf qophaa'es halluu alaabaa abbaa gadaa fi odaa keessatti isaa duudaa ta'e bifa 3 akka filannootti dhiyaateera. Hawaasni dhimma kana irratti yaada akka itti kennuuf obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa hoogganaan dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromoo ijaarsa baadiyyaa toora fuula feesbuukaa isarratti maxxanseera. Dhumarratti Abdii Muhammad Umar Abdiilleen to'annaa jala akka oole mirkaneeffameera. Pirezidaantiin naannoo Somaalee kan ture Abdii Muhammad Umar yookaan Abdiilleen taayitaa isaa irraa erga lakkiseen booda humna raayyaa ittisaatiin to'annaa jala ooluun masaraa mootummaa naannoo Somaalee keessaa baafamee fudhatamee akka deeme BBC Somaalee gabaaseera.